Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jalatti kan argamtu magaalaa Muloo seenuun waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo gonfachuun ibsame. Odeessi qabatamaan keessoo waraana bilisummaa Oromooti raadiyoonii Dirree Shaggar dhaqqabee akka addeessutti waraanni bilisummaa Oromoo Sadaasa 25 bara 2022 magaalaa Muloo seenuun tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen loltoota hedduu ajjeesuu akkasumas madeessuu fi booji'uun magaalattii gadhiisisee to'ateera. Tarkaanfii guyyaa jimaataa magaalaa Mulootti fudhate kanaan loltoota mootummaa 20 ta'an ajjeesuu kan eeruu odeessi waraana bilisummaa Oromoo loltoonni mootummaa baay'inni isaanii 15 ta'an madaa'uu kana maddiitti poolisoonni humna addaa Oromiyaa fi milishoonni lakkoofsaan 10 ta'an meeshaa isaanii guutuu waliin booji'amuun harka waraana bilisummaa Oromoo jiraachuu ibseera. Kana malees meeshaaleen waraanaa adda addaa kanneen akka qawwee AKM 40 fi rasaasni hedduun booji'amuun beekameera. Kaayyoon magaalaa Muloo seenuun isaanii opereeshinii gaggeessuu waan ta'eef galma ga'insa opereeshinichaan booddee uummanni balaaf akka hin saaxilamneef gadhiisanii bahuu odeessi raadiyoonii Dirree Shaggar qaqqabee mirkaneesseera. Godina Arsii Bahaa Aanaa Zuwaay Dugdaatti waraanni mootummaa namoota nagaan jumlaan mana hidhaatti guuraa jiraachuun ibsame. Maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar bakkasii akka ibsanitti torban darbe kana keessa Aanaa Zuwaay Dugdaatti waraana bilisummaa Oromoo deeggartu sababa jedhuun namoota nagaa sabboonummaa qaban baadiyyaa fi magaalaa keessaa walitti qabuun hidhaa jiru. Qonnaan bultoonni fi dargaggoonni hedduun badii tokko malee sababa kanaan hidhamaa jiraachuu kan himan maddi keenya eeruu kaabinoonni fi dabballoonni bilxiginnaa aanichaa kennaniin gochi hammeenyaa kun raawwatamaa jiraachuu dubbatan. Itti fufanis guyyoota muraasa dura Aanaa Zuwaay Dugdaa magaalaa Caffee Jilaa ganda duwwaa tokko keessaa abbaa qabeenyaa maqaan isaanii obbo Muhammad Abbush jedhaman yakka tokko malee maqaballeessi waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jedhuun akka hidhan dubbatu. Namni kun akka jedhanitti yeroo dabballoonni aanichaa sababa garaagaraatiin deeggarsa gaafachaa turan abbaan qabeenyaa kun maallaqa itti kennuu akka didan himanii sababa kanaanis maqaballeessi hin jirre itti dhoobanii seelii shaneeti jechuun akka hidhan himan. Kaadiroonni fi dabballoonni mootummaa bilxiginnaa namoota jibba dhuunfaa irraa qaban carraa argatan kanatti fayyadamuun dararaa hamaarraan ga'aa jiru kan jedhan maddi keenya namoonni sababa kanaan hidhamanii jiran xiqqaa akka hin taane himan. Abbaan qabeenyaa obbo Muhammad Abbush qaama siyaasaa kam waliinuu hidhata akka hin qabnes himanii dabballoonni bilxiginnaa wanta dhuunfaan nama kanarraa barbaadan dhabuu isaaniitiif qofa yakkanii hidhuu isaanii raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Namni kun ukkaanfamuun eega hidhamanis guyyoonni hedduun lakkaa'aman illee hanga yoonaa mana murtiitti osoo hin dhiyaatin jiraachuu dubbatan. Miseensi KFO Buleessi obbo Lalisaa Dhugumaa qaamota mootummaatiin qabamuun hidhaman. Miseensa Koongirasii Federaalaa Oromoo Gameessi obbo Lalisaa Dhugumaa magaalaa Burraayyuu keessaa qaamota mootummaatiin qabamanii hidhamuu maatiin himan. Miseensa maatii isaanii tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti kamisa darbee Sadaasa 24 bara 2022 waaree booda mana jireenyaa isaanii godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalaa Burraayyuutti argamu keessaa qabuun akka hidhan dubbatu. Maqaan isaanii obbo Lalisaa Dhugumaa jedhamu. Isaan nama qabsoo karaa nagaatti amanudha. Nama nagaa jaallatu. Dararaa fi bidiraan adda addaa yeroo adda addaatti deddeebi'ee irra gahaa ture. Haa xiqqaatu yeroo ja'a ol gara mana sirreessaatti deddeebi'anii hidhamaa turan. Guyyaa tokkoof illee yeroo isaan hidhaman ni jira. Isaan nama qabsoo karaa nagaatti amanudha waan ta'eef kan isaan qabaman immoo naannoo godina addaa naannoo Finfinnee Burraayyuu kan jedhamudha. Aduu kamisaa naannoo sa'aatii 10 qabamanii turan isaan. Miseensi maatii kun akka jedhanitti obbo Lalisaan boodarra waajjira poolisii magaalaa Burraayyuu keessaa baafamanii gara bakka dhaloota isaanii aanaa Ilfataatti geeffamuu dubbatu. Bakki jireenyaa isaanii magaalaa Burraayyuu ta'ee osoo jiru maaliif gara aanaa Ilfataatti akka geessan hin beeknu kan jedhan miseensi maatii obbo Lalisaa haalichi yaaddoo hammaataa keessa isaan seensisee jiraachuu himan. Kaleessa galgala naannoo sa'aatii 9 Burraayyuu bakka qaban fuudhanii bakka dhaloota isaaniitti geessanii turanii poolisootaan dhufanii fuudhanii biyyarra. Akka maatiitti yaaddoon nuti qabnu baay'ee sodaataa jirra. Lubbuu isaatiif baay'ee sodaataa jirra. Waanuma isaan asii fuudhanii fi achi geessan hin beeku. Akka seera biyya kanaatti namni naannoo tokko turee ji'a ja'a yookaan baatii ja'a ol jiraate bakka ture sanatti yoo yakka qabaate achitti hirkisaa qabatamuu qaba. Waan isaan fuudhanii achi geessaniif iyyuu nu galaatiin jiru. Abbaa qaama fuudhee qaama akka jireemu jedheyyuu akka biyya haa deemu jedheyyuu hin beeknu nuti. Taateewwan akkasii Oromiyaa keessatti namoota hidhaman irratti ta'aa jiran haala nageenyaatii garmalee yaaddessee jiraachuullee ni dubbatu.
baay'ee shakkaa jirra waan akkasii deddeebi'ee raawwachaa jira Oromiyaa garaagaraa keessatti waan baay'ee sodaataa turre baay'ee ammas dhiphataatii jirra waan kun wallaallee rakkataatii jirra nuti warri maatiin baay'ee dhaabis teessuma dhabnee rakkataa jirra amma yeroo kanarraa qabeeyyuu. Miseensa paartii koongirasii federaalaa Oromoo ta'aniif qofa obbo Lalisaan yeroo baay'ee hidhamaa turuu himanii ilaalcha siyaasaa faallaa mootummaa hordofuu malee yakki isaan qaban akka hin jirre kan eeran miseensi maatii kun roorroo itti hammaaterraa kan ka'e sadarkaa mana isaanii irratti gurguruurra ga'anii jiraachuu dubbatu. Dhaloota isaaniitti qabanii hinuma dararamu hinuma hidhamu yeroo jaadama yeroo tokko sa'aatii tokko hidhanii ofii isaaniitiyyuu nama kana nurraa deemsisan nurraa gadhiisaa jedhanii turan sa'aatii tokko hidhanii isaanis dararaa kana jechuun isaanii hundi saamame qabeenyi isaanii hundi saamame wanti qabdu diigame manni nuti magaalaa qabnu haga sadarkaa miseensa caasaa mootummaatti galchanii ga'aniiru kana jireenya nuti magaalaa irraa qabnu amma guyyaa har'aatti amma haga maqaa namaatti jijjiiruu ga'aniiru mana nuti jireenya qabnu mana diiganii waan hunda qabeenya hunda balleessanii isaan waan badii tokko qaban hin jiru nama karaa qabsoo karaa nagaa faallaa mootummaa kana waan ta'eef qofa dararamu malee waan nama qulqulluu nama badii tokko hin qabnedha isaanii jechuun akka abbaa gootota hin ta'in isaan abbaa uummata Oromooti nama garaan isaanii qulqulluu nama yaada gaarii uummata Oromoof qabudha waan ta'eef isaan nama yaada faallaa mootummaa waan ta'eef malee waan badii tokko qabaatanii miti kan yeroo hunda daraanaa adda addaa irra ga'aa jiru. Waajjira poolisii aanaa Ilfataa geessanii bakkee dhoksaa tokkotti hidhuu odeeffanneerra kan jedhan miseensi maatii kun fuulduratti haalli nageenyaa isaanii hedduu akka isaan yaaddesse himan. Gammaatti akkana odeeffadhee jirutti har'a ganama bariidhaan namni laaqana geesseef ni jira kursii yookaan ciree kan namni geesseef ni jira alaala dhaabataniiti arganii bakka dhoksaa wayii waajjira poolisii aanaa sana keessa bakka dhoksaa wayii jira kan jedhamu odeeffannoon. Dhumarrattis obbo Lalisaa Dhugumaa hanga har'aatti qabsoo karaa nagaa mirga uummata Oromoo kabachiisuu keessatti qooda fudhataa waan jiraniif uummanni Oromoo sagalee ta'uufiin lubbuu isaanii akka baraaru amaniiru. Ani wantan jechuu barbaadu Lalisaan yookaan Lalisaa Dhugumaa abbaa qofa miti abbaa uummata Oromooti umurii isaanii guutuu uummata kanaaf jiraatanii umurii isaanii guutuu uummata kanaaf dadhabanii uummanni Oromoo kaabaa kibbaa bakki jirtanii adaraa abbaa kootiif sagalee ta'aa lubbuu abbaa kootii baay'ee sodaachaa jira jechuun ergaa kana dabarfachuun barbaada. Jiraattonni Horroo Guduruu Wallaggaa kanneen sababa humnoota finxaliifannoo fi qaamota hidhatanii wal waraananiin baqatan maatiin baay'een irraa ajjeefamuu fi maatiin sababa waraanaan faca'anis eessa akka jiran hin beeknu jedhan. Lixaa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa adda addaatti rakkoolee nageenyaa yaaddessan waggootaaf walitti fufiinsaan mudachaa kan ture keessumattuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti uummanni nagaa sababa rakkoolee nageenyaan qe'ee fi qabeenya isaa irraa gatee gara godinaalee nageenya jiruu fi biyyattii bakkoota garaagaraatti baqachaa turuu isaa gabaasaa turuun keenyaan yaadatama. Akka namoonni sababa nageenyaatiif baqatanii naannolee adda addaa qubatan BBS'tti himanitti yeroo ammaa maatiin sababa rakkoo nageenyaan ajjechaa jumlaa irraa hafanii magaala Finfinnee irraa hanga kutaalee biyyattii guutuutti faca'an maatiin keenya dirqamni jireenyaa adda nu baaseef yaaddoo guddaa keessa jirra jechuun lubbuun jiraachuu fi dhiisuu isaanii wanti beeknu hin jiru jechuun miira keessa jiran ibsuu irratti argamu. Hawaasni idil addunyaa fi miidiyaaleen addunyaa waa'ee rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa gurra irraa cufatanis yeroon jalqabbii qaamota hidhatanii walitti dhukaasuu eegalan irraa hanga har'aatti miidiyaalee Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa tokko tokkootiin alatti waa'ee keenya dubbatame jechuun nama qaanessaa jedhan. Jiraattonni Horroo Guduruu Wallaggaa irraa gara godinaalee Wallaggaa rakkoo nageenyaa xiqqoo fooyya'aa ta'e jedhamutti baqatanii jiran kanneen maqaan isaanii akka hin dhaga'amne gaafatan. Yeroo mootummaan gara gama kaabaatiin humnoota Tigraay waliin waraanaa irraa ture dabalatee odeeffannoowwan Oromiyaa keessaa bahaa turan gaarii hin turrees jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo dhalattoota Amaaraa naannoo Oromiyaa keessa jiraatan irratti haleellaa raawwachaa jira oduun jettu hordofuun humni fannoo jedhamu daangaa Oromiyaatti ce'uun namoota nagaa irratti haleellaa geggeessuu erga jalqabee qaamota hidhatan garaagaraatiin uummanni lixa Oromiyaa waggoota afran darbaniif waan inni keessa jiru ibsuun ni ulfaata jedha namni kun. Falmitoonni mirga dhala namaa tokko ammoo sababni biraa walitti bu'iinsa lixa Oromiyaa kun ija miidiyaalee addunyaa fi gareewwan mirgoota namoomaaf falman jalaa dhokateef bakki walitti bu'iinsi kun itti geggeeffamaa ture baay'ee fageenyarra ta'uu fi ukkaanfamaa ta'uu isaati jedhan haala lixa Oromiyaa yeroo ibsuu yaalan. Lammiileen nagaa ajjechaa jalaa miliqanii kutaalee biyyattii bakkoota garaagaraa keessatti argaman sababni xiyyeeffannaan nurratti taasifameef sababa eenyummaa keenyaa qofaaf miidhaan kan nurra ga'e malee akka jedhamu miti jechuun yaadota isaanii nuuf qoodaatii turan. Humnoonni fannoo jedhaman erga daangaa cabsanii uummata nagaa irratti weerara bananiin uummanni hiyyeessi maalummaa siyaasaa quba hin qabne hedduun jireenya kan dhabanii fi humni finxaalessii fannoo Oromoon hundi shanee jechuun
Maqaa mootummaan biyya bulchaa jiru ittiin uummata nagaa hiraarsaa jirutti fayyadamuun uummata lixa Oromiyaa yeroo garagaraatti miidhaa irra geessaa akka jiran dubbatu. Namoonni nageenya maqaan isaanii akka hin kaafamne gaafatan tokko. Rakkoo daangaa walii wal qabatee erga dhalattoonni Amaaraa Wallagga lixaa jiraatan haleellaa waraanaa bilisummaa Oromoon irratti raawwatame jedhanii himachuu eegalanii booda saffisaan babal'achaa kan dhufe mootummaan eegumsa barbaachisu nuuf hin taasisne jechuun dhalattoonni Amaaraa daangaa darbanii Oromoota nagaa akka jumlaan ajjeesaniif sababa battalaa ta'eetii jira jiraattonni.